Obboleewwan koo hundumti keessanuu viidiyoo kana ilaalaa hanga dhumaatti jechuudha. Ingidihi akkuma argaa jirtanii barumsa guddaa isiniif ta'a jedheetan yaada. Hanga dhumaatti ilaalaa isaan booda barumsa guddaa irraa argattu. Ijoollee haaras ta'ee ijoollee duraatis ta'ee ijoollee akkasuma TikTok irratti araboota waliin hojjetanii jechuudha. Ashama argafuun hordoftoota kabajamtoota channel YouTube asqalatti jalatti argamtan hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa akkuma argaa jirtanii mucayyoo kana yeroo baay'ee TikTok irratti fidaa TikTok irratti hojjetti jechuudha. Ingidihi fuula ishee akkuma argaa jirtanii ani dirqisiisanii kan gara miidiyaatti fidanii waa tokko hin beektu isheen akkuma argaa jirtan jechuudha. Daa'imallee obboleewwan keenya yeroo tokko dhugaa dubbachuuf carraan biddeena kun bakka nama geessisu hin beekamu. Haa ta'u malee immoo ijoolleen akkana jechuudha. Osoo mucayyoo tokko yaadattuu ta'e Joordaanitti jechuudha. Akkanumatti arabni madaamni ishee TikTokii dirqamaan dirqisiistee ishiin waa'ee miidiyaa hin beektu dura bilbila qabachaa hin turre. So mucattiin baqa dirqisiistee dhugaa dubbachuuf fuulli ishii kun xalaa baasee jechuudha. Xalaa baasee mucayyoon baqa yeroo hunda viidiyoo waan ta'eef baqa namni keenya mermatee fi mucayyoo sanachii baasanii. Ingidihi mucayyoon kunis immoo Beeruut natti fakkaate bakka isheen jirtu kuni. Yeroo baay'ee kunillee akkuma argaa jirtan arabni kunillee akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf ana suuruma irratti illee surubni jedhee xiqqooshii hin beektu araboonni tokko sammuun isaanii sirrii miti. Intini adda addaa qabu waan ta'eef dasni hin jenne. Mucayyoon kun immoo dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama rarte. Ijoolleen akkasii jechuudha yoo jiraattan namoota hunduma biraan gahaadha. Maal jechuu barbaadetanii ijoolleen akkanatti dirqiidhaan TikTok irratti odoo sagalee taatanii fi dhugaa dubbachuuf eenyu jettanii booda mushkilaatu ishee irra gaha. Mushkilaat sun yeroo irra gahetti immoo isaan fuudhanii jalatti gatuun waa baay'eetu jira jechuudha. Rakkinni isaan namarraan ga'anii akkuma amma TikTok irratti wajjiniin kolfanii wajjiniin taphatanii maal jedhan kana yoo ishiin waa tokko taate yookiin immoo rakkina tokko irratti kufte fuudhanii gatu jechuudha. Fuudhanii jalatti baasanii gatu. Ijoollee meeqa dhugaa dubbachuuf nama meeqa miidiyaa kanarratti kan akkana ta'ee fuudhanii alatti baasanii gatanii. Ijoollee sun immoo yaa umurii isaanii malee akkasumas immoo osoo uumaa hin dalagatin biyya isaaniitti tirree maatii isaaniitti tirree ba'aa ta'an namoota meeqa argaa jirra jechuudha. Waan akkanaa kun gaarummaa hin qabu jechuu barbaadetan guutumaan guututti. So haa ta'u malee ijoolleen akkasii obboleewwan keessanirree akkasumas immoo roottan keessanirree yoo ta'e TikTok irratti warroota kaddamoo hojjisiisu akkasuma wajjiniin hojjettan dhaamsa yookiin immoo gorsaa isiniin jechuu barbaadetanii ijoollee baay'eedha kan TikTok araboota wajjiniin hojjetu. Isaan ingaluufi beektanii booddee dhumarra danansasiisanii itti siqanii isaan hin beektu waan ta'eef mushkilaa isaanii ijoollee san akka sammuu godhanii natsaa isaan baqa akka maatii keenyatti wajjiniin jiraannaa erga baqa dhamaasanii booda maatii isaaniitti erguu jechuudha. Kanaafiyyuu odoo itti siquu baatanii akkanumatti ani erumaa jechuun isaan hanga daangaa darbetti gaafa itti siqanii waa hedduu sirratti hoomuu barbaadu. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf itti siqxanii akkanatti wajjiniin hojjetinaa isiniin jechuu barbaadetanii kuni dhaamsa kiyya. Maaliif sennaan ijoollee baay'een arge jechuudha. Waan an argeef kuni waan yeroo hunda ta'uudha waan ta'eef. Keessattuu Joordaan keessattuu Beeruut waan akkasii biyyoota kana jiraadha jechuudha. Gara biyyoota kaanillee araboonni TikTok kanarree baay'inaan hin fayyadamanii warroota kaantu fayyadamaa jechuudha.
Mucayyoon takka akkuma beektan dhugaa dubbachuuf ani ijoollee hedduu waan argeef dhaamsi kun keessa kiyyatti mucayyoo kana yeroo hunda waan TikTok irratti arge karaa ni nyaatti. Dhugaa dubbachuuf guyyaa tokko kolfitee wajjiniin bakka eenyuttiin beektu dirqamaan ani beektanii ishiin niitiin akkana ta'ii akkana jedhii jette ishiin ofishiitiif kan itti himaa jirtu malee mucayyoon tun beekteetii miti. Akka waraabanuyyuu hin beektu. Garuu isaan maal godhu waraabanii karaa TikTok irratti asidu. Waan sin ajaa'ibu dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu akkanuma mucayyoo kana ka fakkaattu jechuudha. Kuwait keessatti ilma tokko qabu na fakkaate ani sumumichaan arge ka yeroo jalqabaati fi mucayyoo tana maal godhanii TikTok hojjetu jechuudha. Warri sun indii wayinatti fakkaatan kan hubadhetti jechuudha. Mucayyoon tun Itoophiyaadha. TikTok hojjetu wajjiniin jechuudha saasadeenu yeroo hunda baqa. TikTok isaanii yeroo hunda ijoolleen ilaalti biraa afi jedhanillee mucayyoo sanii ni barreessu. Hin dubbistilleedha Amaariffaa hin dubbistin jettiini. Ishiin diddeetti maxxantee booddee mucuma sanitti heerumte jechuudha. Waan sin ajaa'ibu dhugaa dubbachuuf. Mucuma sanitti heerumte. Amaarabaa sanitti indii wayiitiin natti fakkaata isumatti heerumte. Isaan booda mushkila irratti uumanii haati mucaa sanii jibbitee dhugaa dubbachuuf mucattii sun bakka osuma boochu gara Itoophiyaa galtee maatii ishii biratti jechuudha. Ilaala kan maal gooti maatii ishii rakkisti jechuudha gara biyyaa galtee. Waan sin ajaa'ibu dhugaa dubbachuuf waan baay'ee argee waan akkanaa kana yeroo hunda waan arguuf jechuudha. Kuni dhaamsa kiyya ijoollee akkasii yoo beektan yookiin immoo argitan gorsa irraa akka wajjiniin hojjenne dhaamsa kan dabarsaaf isiniin jechuu barbaadan dhugaa dubbachuuf ani waan sirrii kanaaf araboota baay'uma hanga ciqilee tokko agarsiisuun hin danda'amu gonkumaayyuu bakka jamar warroota dhiiraa wajjiniin akkan hin beektu akka mushkilaan sinirra gahu keessattuu araboota wajjiniin arabsuma. Mucayyoon kun amma dhugaa dubbachuuf daa'ima isheen homaan beektu haaraadhallee natti fakkaate afaanillee hin beektu. Isinii galee booda fuudhanii talatti gatu. Mukaan waan ta'e godhu ijoollee keenyaaf fixaa jiran yookiin immoo rakkinarraan akkuma argaa jirtan. Namni tokko mucayyoo tanaaf sagalee hin taane jechuudha amma ammaasti. Bakka ishiin akkuma waan ta'ee fi garaashii uffattee siqiq jechaati kan asirratti hojjetaa jirtu isaan wajjiniin jechuudha. Nyaara koostor jettee kolfii jettiin akkaataa isheen sagalee isheen da'umnan dhaamsayyuu malee dhugaa dubbachuuf akkatti nama aarsu. Kolfii maal ta'ee akkana ta'ee gaafa jetteeni ofiishiitti asar addaati jechuudha niitiin. Ishiin hin barbaaddu waan diraamaa hojiidhaaf kan dhufte malee kana hojjechuun miidiyaa ofii isaaniitti haa hojjetatan. Miidiyaa hojjechuudhaaf hin dhufe. Hojii isaanii yoo ta'e hojii namoonni tokko dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko si aarsu waan baay'ee tokko nama fokkisiisu. Ijoolleen tokko miidiyaa hin jaallatan nama miidiyaa irratti ba'uu hin jaallatan. Dirqamaan immoo gaafa dirqisiistu fuula irratti nama beeksisa namni dassitanyaa ta'ee hojjetuu fi namni dirqamatti ta'ee hojjetu intala yaayyaa jechuudha. Akkuma argitan mucayyoon tuni rabbis keechi siqiq jettee jirti. Naafaanillee hin beektu osoon asim jedhanii viidiyoo gadhiisu immoo liivirree seenanii namoonni keenya yoo barreeffama sanillee ilaalanii yookaan dubbisuu dhiisuu dandeessi. Baay'inaan kan barreeffamuuf Amaariffaan. Annaa kana siniin jedhaa obboloota koo waan akkanaa kana of eeggannoo godhaa yeroo hundumaayyuu waan fokkisaa waan ta'eef kun isaanitti siqxaniitu wajjiniin TikTok hojjechuun baay'ee gaarii miti isiniin jechuu barbaadetan. Ijoollee ani waan nan arguuf dhugaa dubbachuuf namoota meeqa waan hedduudha kun bakka waan baay'ateef isin immoo isaan irraa nu immoo maal ta'uu qabna warroota duraa barumsa irraa fudhachuu qabna jechuudha. Warra duraa akkas ta'e warra rakkatee kaan immoo asumatti iyyuu tidaarii godhatanii ijoollee irraa fudhatanii kan maraachaniitu galchaniitu jira. Haati kaa ingitii haadha ilmoo sanii
garaan tole hin jedhuuf jechuudha. Akkuma argitan dhugaa dubbachuun namoota meeqa miidiyaa kanarratti iyyan dhufanii bu'an arabootatti siqanii akkanumatti baqa sinii galee namoota meeqa kanaafiyyuu jalqaba of eeggannoo gochuu isaanirraa TikTokii dhiistoo waan dhugaa dubbachuuf hin ta'u oduu namaa danda'ameeyyuu baqa irumaa hin jedhaniitu jiraatanii yoo mana tokkos keessa waan jiraataniif kuni waan eenyu miti yoo naa ta'e nan hojjedha waan ta'in immoo dirqaman qabu waan miidiyaa kan miidiyaa na wajjin hojjedhu na wajjin akkas ta'e diraamaa hojjedhuun biyya kee keessa hin jirtu hanga hin jettutti isaanirraa fagaattee isaanirraa ani mataa irraa gadi qabattee buluu isaan wajjiniin kolfuu akkasuma waan akkasii diraamaa kanarratti hirmaachuu dhiisuudha. Waan isaan hojjetatan ofii isaaniitii kuni dhaamsa kiyya isiniin jedha obboloota kiyyaa dhugaa dubbachuuf ana baay'ee tokko waan mucayyoon nama rartee fi yoo nan dogongores asumarraan dogongora kiyyaa kana dogongortee jedha. Komentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha turtii gaarii isiniif yaa ta'u waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa uummata qashtii. Enggak video berarti dan gaul di dia turti gari kawada so ijoolleen kana fakkaatan isuu jiraatan dhaamsa kana biraangaa isiniin jechuun barbaada. Isinumtuu iyyuu jechuudha yeroo baay'ee ijoolleen keenya waan gaggaarii walitti himuu hin beekani booda immoo mushkilaan gaafa irra ga'e iyyuudha akkasumas ayyi jechuudha. Turtii gaarii isiniin jedha.